Leencoon ammoo akka inni jabaa gaafuma Abiyyi san dubbiin gise masan isaa galte jechuudha. Hin beeka kana namichi. Maaliif jennaan namni tokko istiraatejii ittiin xilaata injifatu qaba. Yeroo tokko xilaata keetis injifachuudhaaf waan xilaanni barbaadullee kennuuf hin barbaachisaadha beektaa? Akkasii bar xilaata keessatti yeroo tokko waan xilaanni barbaadullee itti kennitee gammachiiftee booda irraa fudhachuullee waan jiru. Qabsoon Dr. Abiyyiin Ahmad warra Habashaa irra geggeesse anaaf akkasi. Gaafa Dr. Abiyyiin Ahmad ummanni Amaaraa guutuun isa harka dhawusan ani Dr. Abiyyi falmaa ture. Garuu inni yeroo sanitti istiraatejii fayyadamee natti fakkaata. Isaan gammachiisee deebitee booddee teessoo isaa dhuunfatee haala isaa mijjeeffatee gattaa'ee bootaa isaa bareechifatee achi booda ummata kiyya wanni naa caalu hin jiru jedhe Abiyyiin Ahmad. Akkasitti faama nama qabsoo Dr. Abiyyi yeroo jalqabaa dhufu ummata Amaaraa gammachiisee hayyoota Oromoo kana hidhuun kaan akkas godhuun isaa akka jarri gama tokkoon isa fudhatan godha. Deebisee hoo suutuma kararraa gorsiise marasi karumarraa suutu atillee garana gori 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 booddan dhuunfate ijoollee abbaa gadaatiin gubbaa jalatti zac gadi godhe bola laagaate dubbii gubbarraa kaasee haga jalaatitti abbaa gadaatiin gashuun humna qilleensaa itaamaa joorshuumii biyyarraa kaasee haga jalaatitti xab gootota biyyaan jiru kana keessatti iddoo qulfii nama ofiitii malee hin kennitu Jarmanii. Fakkeenya quba qabaadhaa. Bar yeroo tokko muuxannoo biyyaan baallee isin kennuu dandeenya nuti. Akkuma keessan nama waan argin isinitti hin fakkaatin biyya Jarman tana keessatti iddoo qulfii nama isaanii malee nama biraan kaayan. That is politics bro. That is politics. Sigale over the game isani dubbin. Homa feete yoo ati talaalaakii taate. Homa feete yoo ati ergamte. Homa feete hojii feete yoo ati hojjette iddoo qulfii nama isaanii malee namni biraan kaamu. Gorsi naa kennamuu fi gorsi sii kennamu waladda. Sigala dubbin zeeginnata feete qabaadhu. Dandeettii feete biqaatii feete mooyaa feete qabaadhu. Gorsi naa kennamuu fi gorsi nama biraatti kennamu tokko miti jechuu barbaadeeti. Isinii galaami dubbiin kun isii tana amanaa fudhadhaa. Dr. Abiyyi Ahmad jechuun biyya hundarra deemee gootota biyyoonni addunyaa qabdu kana wajjin nama taa'uudha. Nama dhaqee pirezidaantii biyya biraa goota akkamii wajjin taa'ee dhaabbateetiin haasa'uudha. Injifannoo kee galmeessuudhaaf iddoo qulfii kee nama kee kaa'uu qabda. Xilaanni gaafa dhufu iddoo qulfii saniin si nyaatan beektaami. Namni ambaa homa fedhe yoo ta'e guyyaa tokko si ganuun isaa nafu. Kanaaf maal barbaachisa amma Dr. Abiyyiin maal godhe inni xaqlaa ministeeriidhaa itaamoo jirshuumiin biyya akkuma isin agartan kana itti aansee humni qilleensaa akkuma isin agartan kana Finfinnee akkuma isin agartan kana achumarraa gaddee maga jalaatitti kana amma girrisaa mataa dhagaa ittiin seenu dubbin osoo akkana mataa isaa addaan gaffalaxxee illee yoo lubbuun keessaa baate malee waan itti amma ittiin seenu sammuun isaa duude ka nama sammuun duude sammuu isaa banuu hin dandeessu osoo gilikoosii maanuu itti hiite hin fudhatuun siin jaabara waan nama isin haasa'u kana kanaaf siistamni amma Dr. Abiyyiin Ahmad awwalaa fayyadame xilaata kana kararraa qabuudhaaf xilaata karaa garana dha'uudhaaf istiraatejii bareeda ture jechuudha. Istiraatejii ajaa'ibaa ture. Istiraatejii addaa ture. Dhugaa rabbii isinitti hima. Istiraatejii layyate yaalee no bakka. Amma har'a hollaalime. Har'a raajiidha. Kanaaf jecha sa'atii ammaa kanatti waa'ee Eertiraa isa kana akka xiinxaltoonni addunyaa gabaasaa jiranitti Itoophiyaa fi Eertiraa yoo gara waraanaatti seenan ta'ee guyyaa 3 qofa hidhaarte addunyaa. Guyyaa 3 3 humni Itoophiyaa asabis dabalatee asmaraa to'achuudhaaf guyyaa 3 bicha. Guyyaa 3 sa'atii 72 hagana caala ittiin fudhatu jedha. Dandeettii Itoophiyaan qabdudha. Isa kana waa'ee Eertiraa irratti qophiin Itoophiyaan asabiif godhaa jirtu waan of duuba deebi'amuu miti. Eertiraan Itoophiyaadhaaf deebifte. Jeettii keessan hin sodaannu, diroonii keessan hin sodaannu jette. Sodaadhaa namni jedheen hin jiru. Garuu Itoophiyaan ka gaafachaa jirtu galaana kenna nuu kennaadha. Hin kennamuu yoo ka jedhamu taate tagbaariidhaan wal arguun qophiidha jechuudha. Kanarratti Itoophiyaan murteessitee jirti of duuba hin deebitu jechuudha. Itti aansee waa'ee Tigreetirraa wanta akkasinitti himuu deema. Sheerii walii godha. Gurra wal buusaa hiriyoota keessan hundaaf sheer godha. Waa'ee Tigree irratti waa takka gurra isin buusa. Tigreen sa'atii ammaa kanatti akkuma beektan gareen adda bilisa baasaa Tigraay gareen Dabratsiyoon faati. Mootummaa federaalaa irratti faannoo fi Eertiraa walii galanii lola banuudhaaf
Jeneraal Sarqaan Gabrataansaayi akka amma dheengadda dubbatetti maal jedhee Tigreen meeshaa waraanaa Suudaanii irraa galfataa jirti. Eertiraa irraa galfataa jirti jedhe. Dabratsiyoon faati Tigraayitti sa'ir nuti akkasii nuti baarreedhaa jechuu jalqaban. Isa kanarratti wanta akkasinitti hima. Tigreen Eertiraa wajjin dhaabattee Itoophiyaa weeraruudhaaf yoo kakaatu taate dhugumatti Tigreen har'a sa'aatii ammaa kanatti Eertiraa wajjinuu taatee mootummaa Itoophiyaa rukutuu hin dandeessi. Hin dandeessu. Dandeettis hin qabdu, humnas hin qabdu. Dhugaa isin hima dhageeffadha. Sababa tokko jira. Uummanni Tigree sa'aatii ammaa kanatti yoo dhugumatti ati nama siyaasa beeku taate tokkummaa kaleessaa hin qabu. Tigreen har'a tokkummaa hin qabdu naa mana. Namni tokkummaa hin qabne homa fedhe yoo ta'e bilisummaa fiduu hin danda'u. Bakkee tokkummaan hin jirre bilisummaan hin jirtu. Bakkee tokkummaan hin jirre injifannoon hin jirtu. Anaanatu sitti hima kana. Siyaasa ilkee irratti buqqifne. Na amanii fudhadhu tokkummaan bakka hin jirre bilisummaan hin jiru. Tigreen uma feete yoo goote waan barbaadden argattu har'a. Sababii isaa sitti hima. Jeneraal Sarqaan Gabrataansaayi Itaamaajoor Shuumii duraanii raayyaa ittisa biyyaa yeroo Mallas Zeenaawiin biyya bulchaa turetti har'a maal jechaa jira? Mootummaan federaalaa hatattamaan Jeneraal Taaddasaa Warradaa aangorraa kaasuu qaba. Qabadhu qabxii tana qabadhu. Jeneraal Sarqaan jechuun humna ol aanaa Tigraay qabdu kan lola waggoota 3-4 dabran bara 2020 irraa kaasee mootummaa federaalaa wajjin geggeessamaa ture irratti lola kana hoogganaa nama ture keessaa isa tokkodha. Nama ammoo achi dura Itoophiyaa bulchaa turedha. Nama waa'ee asabillee akkamitti Eertiraaf akka kenname bareechee beekudha. Nama taraa akka amma koomantii jalaa barreessee nama arrabsuu kana isinitti hin fakkaatin. Nuti ammoo nama qunnagarii qabu warra waa dhageeffatuuf haasofna. Warra koomantiin nama arrabsuuf osoo hin taane. Jeneraal Sarqaan maal jedhee addabaabayii bahee ifaan ifatti Jeneraal Taaddasaan kan amma Dr. Abiyyiin achi kaa'ee aangorraa kaafamuu qabee jedhe. Jeneraaltichi kaleessa gara Finfinneetti imalee ture. Muummicha ministeeraatiin wal argee achitti haasaa godhee ture. Tigreen tokkummaa kamiin Dr. Abiyyi Ahmad dura dhaabbatti? Tokkummaa kamiin Makkalaakaa Saraawitii dura dhaabbatti? Tokkummaa kamiin humna silaa hin qabdu? Mee fakkeenyaaf humna hin qabdu haa jennu. Milishaadha waraanni amma isin leenjisaa jirtu. Gaafa waraanni istaadiyoomii magaalaa Maqalee guutee dachii kana dhiphisee utaalee akkasii galabbatamu sunuyyuu hin shakaashake Abiyyiin Ahmad. Hin shakaashake gubbaa jalaan torbee takkatti Maqalee seenee achi dhaabatee fotoo ka'e bar. Goota akkana inuma dhalchite Oromoon. Haati isa deette abbaan isa dhalches ima dhalche kanaabbo. Caqaacaqee bar waqaawwaqee dhaqeetuma bar Maqalee keessa dhaabatee aluulaa abbaa naggaa ipoortii keessa dhaabatee fotoo kana addunyaatti pep godhee bar. Hin dagattanii girrisa. Waa hin dagattanii barisi. Eessaani kaa hayyi waa irraanfachuu jedhee Hacaaluu Hundeessaa isin waa irraanfachuu kana dhagantan. Gaafa san waraana san bittinsee Maqalee keessa dhaabbatee Maqalee irraa fotoo poostii godhe uummata Itoophiyaatiif. Abiyyi Ahmad jechuun isa kana jechuudha. Waan godhuu deemurraa of duuban deebi'u. Abbaan fedhen jibba, abbaan fedhen jaalata. Amma waa'ee Tigree irratti akka nama xiinxala siyaasaa tokkotti waan takka isinitti hima waa'ee Tigree irra. Tigreen sa'aatii kanatti tokkummaan qabdu. Facaatee jirti. Hoggansi isiin qabdu Geetaachoo Raddaa dabalatee Jeneraal Sarqaan dabalatee namoonni jajjabni Tigreen qabdu federaalatti galanii jiran. Warri amma hafee warra aangoof jecha lafa dhiitu malee warra bilisummaa Tigraay lafa dhiitu miti. Warri akka Dabratsiyoonii fi ka Dabratsiyooniin jala olii gaffii gammarti isaaniitu aangoo mootummaa federaalaa irraa dhabnaani malee uummata Tigraayillee akka jedhan san bilisa baasuu fi bilisa Tigraay fidiifu miti. Gaafa uummanni Tigraay tokkummaa dhabe tokkummaan bilisummaan uummata Tigraay fidan jiru. Kanarratti asiisee gaafa jarri duula Geetaachoo Raddaa irratti banan Geetaachoo Raddaa gaafa Maqalee gadhiisee bahu Jeneraal Taaddasaa Warradaa bulchiinsa haaraa muude warra raayyaa beektanii warra walloo ummata raayyaa jechuudha ummata Tigraay warra gara Geetaachoo Raddaa kana ummanni sun amma maalitti jira beektanii dhalattoonni raayyaa guutuun isiitu Affaar keessa seentee leenjii fudhachaa jirti waraanatti jirti ummanni Tigraay basaasaan har'a Tigraay keessa mootummaa federaalaatiif gabaasu isaa ban qabu dhalattoota Tigraay ta'ee ka mootummaa federaalaatiif informeeshina kennu isaa ban qabu Tigreen har'a sa'aatii kanatti jechuudha dhugaa sitti hima Dabratsiyoon faa lolli jalqabnaan guyyaa takkatti nyaatamtiisa na amani fudhadhu namni jara dho'isu hin jiru har'a bakka Dabratsiyoon faa jirtu basaasamatu mootummaa federaalaatitti kenna diroonii takkattiidha kanas akkuma jara kaleessaa taarika ta'an jarris
Tigreen sa'aatii kanatti inuma lola mootummaa federaalaa wajjin seenuu hin dandeessus hin gootus. Tokkoffaa ummanni akka jiruun walitti garagalee jira. Ummanni raayyaa akkuma jiruun Dabratsiyoon faa dura dhaabbatee jira. Sochii Dabratsiyoon faa waan jarri gootu ummanni Tigraay guutuu mootummaa federaalaatii gabaasa. Nauma tokkocha gabaasa kennu. Gaafa kanama mootummaan ataqqa'uudhaaf qallaalidha. Wanni akka informeeshinaan jiru warra. Informeeshin argatte taanaan ati xilaata kee ataqqa'u wanni si ulfaatu hin jiru. Har'a mootummaan teekinooloojiin deema. Geetaachoo Raddaa waan inni dubbate dhageessanii turtani. Eeydonni isaa dhumanii gaafa kanaan dura rabbiin har'a lubbuu isaa hambiseetiin mootummaa federaalaatti dabalee har'a Itoophiyaadhaaf waa haganan gumaachaa jiru kuni dirooniin dhufte hooggantoota eeydota tiyya fuutee ana rabbiin hambise jedhee bakka biraa jiraaf sanu. Kanaafi Tigree irraallee bilisummaan eegina. Miskiinni keenya tokko uf gowwoomsaa jirtan uf hin gowwoomsina. Tigreen har'a bakka kudhanii bubbututte jabaan isiin qabdu keessaa yaa'e kun bosona seenee tawarra achi hafte Dabratsiyoon faa irratti Tigreen ofii isiitti garagaltee qabsoo geggeessaa jirti. Kaleessa bar Dr. Abiyyi nama gaafa Tigree wajjin waraana jalqabu ummanni Tigraay akka waliigalaatti Dr. Abiyyi Ahmad dura dhaabbate. Hin dagattanii sin jedhan. Har'a ummata akkana faca'ee lammata irratti ummanni Tigraay lola hin barbaadu. Ummanni Tigraay osoo wanni fedhe galee akka mabooda sagalee diroonii dhaga'uu hin barbaadu. Sagalee humna jeetti Itoophiyaa dhaga'uu hin barbaadu. Sagalee taankii sagalee dhukaasaa dhaga'uu hin barbaadu ummanni Tigraay. Nagaa isaa barbaada. Ka amma Dabratsiyoon faa giddiidhaan dirqamsiisanii ummata dararan kana dhugaa seetaniiti. Ummanni nagaa malee waan biraan barbaadu. Kanaaf jecha wanti amma Dr. Abiyyiin Ahmadii ummata Tigraay garee Dabratsiyoon faa irratti tarkaanfii hin fudhanneef hin tuffate na amana. Akka jarri qiimaa takka hin qabne dandeettii takka hin qabne afaanumaan lafa dhiittu beeka bara Abiyyiin Ahmad. Namicha waraanaati bara bibi. Namichi siltii waraanaa bareechee beeka. Garee Dabratsiyoon faa ka lafa dhiitu kanaaf dantaan qabu amma xiyyeeffannaan isaa eessa amma Eeltiraadha. Maaliif waa'ee Eeltiraa mootummaan Itoophiyaa haala kanaan ol fuudhee haasaara beeytaati. Isaan waliin gaxxamuu barbaadan. Waa'ee Tigree waa'ee Faannoo wanti mootummaan federaalaa fayyadamu kun siyaasa. Kun tokkoffaa beekaa dubbiin kun isin yaagalu. Siyaasa jechuun hiikkaa qabaami. Isin galabar siyaasni waan mataa ofii danda'e qaba. Qumaara qaba. Akka itti deemu qaba. Akka itti sochooftu qabda. Akka itti uummata kakaastu qabda. Dubbiin Eeltiraa lafa Eeltiraaf Tigree waliigalteen kun akkanaan haasa'amaa hin jiru. Tigreen akka humna hin qabne waan beekuun mootummaan federaalaa isii duuba dhaabatteetiniin asabiin nu dhoorgattee har'as taanaan karaa nagaa araara mootummaan jiru kanaan gaxxamuu barbaada mootummaan federaalaa. Dubbiin akkanatti isin yaagalu. Kanaaf jecha Tigree wajjin mootummaan federaalaa an akka hubadhutti waraanatti seena jedhee yaadu. Xiyyeeffannaan mootummaa federaalaa adda durummaadhaan akkuma isiniin jedhee dhimma ulaa galaanaati mootummaa gabroonfataa kan waggaa 34 guutuu ummata Eeltiraa barumsaan ala godhee dargaggeessa daa'ima guutuu barumsatti oofe isaan kana xiyyeeffannaan Itoophiyaa. Balaansii biraa ammoo Itoophiyaa fi Eeltiraa wal bira qabnee yoo isinii madaallee haala amma addunyaan madaalaa jirtuun samii fi dachiidha jechuudha. Wannummaa walitti fidu takka illee jiru. Tokko Itoophiyaa yoo gama ummataatiin madaaltee Itoophiyaan biyya dargaggeessaan badhaateedha. Noe generation waxaatii kumaatamaan lakkaa'amu miliyoona qabdi Itoophiyaan. Waraana barbaadde guyyaa har'aa godina tokko keessaa waraana lakkoofsa hin qabne baasuu dandeessi Itoophiyaan. Biyyaaf zammata jedhanii har'a